ni fi jere mucha nujudu ture jira sigale ka file sabra gesa ture jennan namiti ittidawali baka indem ta ifta wiitata jedani tiketi kutani tergan mallayni kiyya bira waan jiruf jecha mallaka kiyyan visa namni kamu imbeka kabae kuma 80 tiketin kamurame wanni martu sigale risiti qaban kana gonet baka aslin dufe nagafate kesan kiaro sila mucha sana kam gote enanjen barasli akkan an fideki janna mucha nan dirumati yan sirra fudda birriti ya maqasi ballesa wanna tete biro keson te jatunjuru atille gadi baadetini akkuma nama kamu taxi ofta kana boda naan jedhe mucaan kun na arrabse garuu amma qaakeetiif jedhe an qarshii isaa gimmaasha 150 kassare keno Dr. Biftulleen as keessa jira visa meeqan akka bayu hin beekama sigale birri 150 visa baase 3 tikkeetti mure 200 fagana aboo ka barkoodi jedhe 60 kafale birriin tante 10 tafeesii kennu jedheen asli tuuyyu akkana godhee mallaqa kiyyasa taphachiise nan bakka dhiisi asli an akka obboleessa kiyya guddaatitti ilaala innuuyyu Dubaayin keessa waan ana amanuuf jecha fuudhee natti kenne barreeffamni salleen jira kiyyu an sibicha amana jaaladhalleen beeytami mucaa kana fidiinaan jedhe eshi jedhee mallaqa kan hunda goonan ani sirraan dhufu waan hin barbaanneef jecha ati dalagaa qabdaa kasaaritiin adeebisii jedhe naan jennaan jidduu kanatti namni martuu yoo san turan as keessaan hin beeku sagaleen kiyya hin jira sigale ara deemii ilma haadha akkas jedheen aareti gizee san sigale kino Jeneraal Hussein illee ay jira Usmeen ay jira baaliyyolleen namni marti jaarsummaa dubbataniifit haadha kee arrabsite miidiyaa gubbaa baate jaartii isaa arrabsite ol bayiiti dhiifama gaafadhu kiyaarin osoo hin taane haadha isaatiif jaartii isaa dhiifama gaafadhu deebisii galchi qarshii 150 jedhaniin akkuma har'a godhaniif kana sadaqaa naa guuraa malee bakka birrii calqaballee nyaadhee fixee jedhe mucaan eega birrii calqabaa nyaattee jettemma galabbatamii sin beeku edeenan sigale kabiraati jira taargeetiin mucaa maqaana balleessu mee osoo sillee taate haadha faate nama tokko viizaa baaftee tikkeettii murtee kino kana ka barkoodii keellee kanaati hooduu jedheen ani jennaan inni bakka waa'ee haadha kiyya arrabsu waa'ee jaartii tiyya arrabsu inni itti taree jennaan xaxxatteedha hin dhume viizaan sun sigale ta akkasani achiin amma asliin nagaafate bar doktor akkatti 80 tikkeettii murree osoo mucaan ripoorti illee dhaqin osoo ripoorti sin godhin achumaan tikkeettiin sun gubate viiza illee yeroon dhumaa jira ani garuu qarshii 150 kenneefii jedhe itti erge rishiitii fi viizaaf waan maraa jechuu galatoomi habiibii naan jedhet addaan baane asli hojii osoo homa takka walitti naarrin sigale sababni an aslitti afaan tarellee sababni har'a dubbii kana dubbachuu kiyyallee osoo tikkeetti fi viizaa mucaaf murame ijaan argu osoo risiitii mallaqa mucaadhaaf deebi'e ija ofiitiin argu asliin kiyaartuyyuu mucaa kana mallaqa irraa nyaate birrii gargaara baguma nama feemasii ta'e har'a mucaa sanillee sadaqaa guure fasliin silaa osoo dalaala biraa taate namni takka hin jiru kana isin immoo nama baay'ee as keessa ol keettanii afaan faallaa nama baasuuf achirraayi ijoollee 4tu jira beestii arsii maalii arsii bissii arsii distii arsii buskuutii arsii jedha maqaan na arrabsaa ture komentii Jeneraal Usmee jalatti laalee sila arsoomuma kana nabichatu adda kiyya jaalataa jedhet achuma itti bararee akka jettan sanitti afaan kiyyaa onni sun bahee jechuu malee shamarran tokko mandoo namni akka kiyya jaalatus kabajullee Dr. Biftun naaraga okay qaama wal beeyna waan taateef namni birallee kanan beeyne namni birallee kana wallaale haadha faatee atillee na beeyta jedhee yaada keessa kiyyatti illee an akka sharri illee hin jirre like akka waan san ammeen naf hin jedhin sa'aatii san ammiira keessa jira mee osoo si taate maal goote anaaf asliin har'a hiriyoota waggaa 12ti waggaa 12 as keessa wajji jirra guyyaa takka waan hamaa wal kaafneen beeyne inni illee na bira ga'een beeku anillee isa bira ga'een beeku nu lamaanuu walii duwidaf garuu inniin an har'a akkasi kabaju inniin warri kennayyuu follow isa godhee isa laalu obboleeyyan tiyya marti itti agarsiisee warra kenna wajjin ammanatti itti dawwalidhanii wal barsiisee
biyyatti illee baay'ee faazarii hojii ijoollee ganda takkaati asliin sii gale. Namni kun nasaba, namni saahiba, namni wal wajji teennee bakka takkaa nyaanneen dhugin malee namni akkatti wal beeynu badarraa akkatti wal jaalannee wal kabajnu mee akkamittiin lafumaa ol ka'ee fuula xaragatee kiyaartu akkana godhaa jedhee maqaa kiyya na balleessuu yaalaa akka kabiraati immoo ati faaxillee namni as keessa jirtan kun hundi isaan jeneraalillee waggaa dheeraa namni ol beeynu kun ani takkaa ganda namaa arrabsu anaasihii arsiin akkan harargeen akkan jimmi akkana maal jedhu ajandaa gandaa fi ajandaa nama dhuunfaa keessallee takkaa walitti tarreen beeynu. Sababa eenyu sababa Andu Alam bicha yeroo tibba waggaa kanaa san masarat dhaabaa bichaa wajjii walitti buun. Sanuuyyu dhugaa Andu Alamii fi waan tokko waan ijaan argu waan dubbadheef jecha keessan dhufteen arrabsinaa waan san jidduudhaan keessa bahee masaratii walitti buune malee kiyaarima guyyaa tokko laxafatee nama arrabsu. Yoo habashaa wajji taate malee kiyaarima takkaa ilma Oromoo tokko ati xisximbisa harreeshama namaan jedhu. Namni na argite, namni sagalee tiyya qabdu as keessatti fida. Garuu immoo ana taate abbaa feete taate yoo karaa malee namni sitti dhufe si quuqa. Tuttuqee qarqarsa si dubbisa dhugaan kee. Sii gale sagalee kiyya sanillee miira keessaa bayaa dhageeffadha. Ani maal jedhe shamarran arsii taas keessa jirtan haawwanni teenna dur guftaa isaanii kaayataniit harki isaanii dhadhaa haxaayatan fuula isaanii nama saxaayanii jedhe. Ta'ammaa garuu akkana warri TikTok irraa jedhe. Haasawa kiyya kanatu dheerate isin jalaa xiqqoo isii walitti laaqame malee awwarruma na arrabsisan jedhe. Sanis yoo taate ammaayyuu sii galee yoo taate ammaayyuu jettee nutti asin deebisin kiyyaar. Hin deebisu haadha faatee qashtii tiyya dhagee. Mee daqiiqaa takka kiyyaar buskuutii tiyya facha haadha faatee tiyya qashtii tiyya. No siroo balaa nama soosaa. Simi eshi. Laal ammaayyuu ka jedheef waan biraatiif nama fuubiyaan qabe bannaa taachuu edaan akkatti nama arrabsuu danda'a. No. Haadha faatee afacha fixatu. Kiyyaar bakka asigaa beekoo yeroo takka. Afacha amma laali. Yoo TikTokii komentiin hin jiraanne nama arrabsuu hin danda'u warri komentii. Isaanuu fake accountiin nama arrabsan. Ani immootu komentii kiyya cufadhee TikTokii kiyyallee labaa ooluu danda'a. Kanuma bicha akka isaan shorti memorii ta'an isaan barsiisuuf jecha mee komentii kana cufisiin jedhe rabbi si haa kabaju. An kana hunda irraa haasa'ee isaan illee atakkaan arrabsanii banii fi kabiraa immoo shamarran kenna shamarran arsii. Warri ani isinirraa bahe. Keessattuu akka gandaatitti illee warri kennallee warra guddaa warra abbaan torba haajiti. Akka arsii keessatti illee ansa biroo bullaalla gosa guddaa sii gale. Aniin kunuyyuu maal nama salphaaree ganama kana hunda hiisiisa. Innaa akkasii warri natti buufattan hundi keessanuu. Waan irratti caffarsiiftan jedhan kalaasikaa waan dhibba haasaa. Jaraaliin calliftamoo hin calliftu. Saree namaa kenni carraa. Ima dhufta Dubaay hin agarta. Wallaahi waan hidhee sin bulchin. Innaa akkasii haadha faatee tokkoffaa sinnatti dadlanii saahibati hiriyyaati jetta waggaa dheeraa waan ofii koo jawwee koo jette maqaan keellee sabboon haatillee sabboontu dammati dhiifama naa godhi. Innaa warri No ana miti laali. Haadha faayida kitti dhiyaa qabachuu dhiisa gadi bu'aati arsii guutuu himaa waadha shamarran waan feemasi ta'a. No laali na kiyyaar kiyya dhageeffadhu laali. Ani. eenyuun dhiifama gaafadhu na ajaja haadha faatee mee jeneraal isinillee waa keessa bayaa mee Kiyyaar dhageeffadhu laali. Kiyyaar wajjin dhageeffadhu laali. Kiyyaar dees dubbii ijoolleen akka goota dhageeffadhu laali. kinu hayyee. Ana osoo biyya jiraadheetiin gattaa'eetiin dhaleetiin yoo tana ilmi kiyya qixa gara laafuun. Eeshi faatee tiyya haadha faatee eeshi waan takkeeshi Leesh miti goota warra komantii. Garanaa jaliftu ani wanta qaba morreetara qaba gasaari ayooti did. Banna saatu dhageeffadha komentii. Wallahi meena buus. Haadha faatee Isin fuutuu miti dhageeffadha gara laafuudhaati kiyyaar leesh bochan. Kiyyaar saa tokko si dhageeffadhu ka. Hai. Laal dhageeffadha. Hello. Dhagamami. Kiyyaar dhageeffadhu. Osoo qarshiin mucaa sun bira jiru mucaa Kiyyaar gargaaru. waa'een qarshiin hangalchuun yoo barbaachisaa ta'e jaartii isaatiif isallee walirratti girgiddaa qabachiisi mina qabbaanyan sila birrii isaan hangalchuun maan nagalchee
nangalchuan yo barbaachisa ta'e ana nyaadhu yo barbaachisa ta'e gara laafoo nyaadhu abbaa barbaade kasi kennan abadi nyaadhu illim wali nyaadhu abbaa barbaade karabbi silaakkisa nyaadhu nama nyaachuuni ani laal dhimmi birrii dhimma biraati laal dhimmi birrii dhimma biraati dhimmi birrii dhimma biraati ankasiin jedhaa jiru bakka gabbaatee dubartiin arsii ta'ammaa warra akkanaati jettetti nutti balleessitee jirta ana bicha miti dikkaa guddaa maqaa arsiitiin dhiifama gaafadhu maqaa haadha faate laastika asirra deemtu tanan osoo hin taane maqaa arsiitiin dubartii arsii dhiifama gaafadhu dhumureya ayyeeshi bakka rakkoon qabu bakka heeshi koy amma arsoomni kun anaaf aslilleen arsii biratti wal qixa moo poozishinii garagaraa qabu arsiin aslillee gaafa waa balleesse girrisaan kun akkasuma bal'isa godhadhaan gaafa ni waa akkasuma lukata kan isaa okay sagaleen kiyya jira arafaate ayyee asliin waan ofii isaatiin maqaan isa bira jiru waan isa bira jechu waan isa bira osoo jiru osoo awwaata kan balleessin karaan maqaa kiyyaan nama gargaaruuf jecha ana maqaa na balleessuu naa filate naa gaafadhaa dhaqa. Asli sanuu afaan na qabee. Okay. Asli luka takka waldaba akka deengadda mucaan laal asli yoo barbaachisaa ta'e luka takka waldaba dhimmi asliitiif dhimmi kan kennan galchuudha. Kana osoo gabbaatanii wal cafacaftanii dhimmi kan keetiif dhimmi obboleessa kiyyaa nan galchuudha. Harreen dhiittee wal faa waliin cabsitu waan barbaadan wal jira. Gin ammoo harree maali sodaattee daawullaa rukuttee sanurraa dhiisa. Ayye. Sagaleen kiyya jira sagaleen kiyya. Way. Injira. Si hundinuu doktora miti si hundinuu. Usme. Mala sawweda giza marada mufi waranu na bisoti na sai boycha ke sabai na. Doktora miti dilla dhaggeeffadha eenyuun caalta yeroo baay'ee usme dubbatee haa ka'u qoya nama isin doktora miti baizo dayusni si naggu waan doktorri minaamin jettaati doktorri illee nama namni kamuu nama kiyyaar walfidhasiifa maal jechuu barbaaddeeti kiyyaar dhaggeeffadha wanti jala kana teennee isin dhaggeeffannuuf yaada keessan keessaa waan gaarii fi hamtuu fudhachuufi malee yookaan wallaalleetii miti rafuufi miti mana kana keessa gadhuun shan jaajaa namarratti dubbattan ammoo waan akkasii illee dhiisa kan barbaade waa'ee asiliitii fi waa'ee kiyyaarii wanni nagalchuu hin jiru sillachuu naa obboleeyyan akka barbaade godhuu dandeetta akka feete godhuu dandeetta garuu ammoo ergaa dhiyoo kana asitti kiyyaar jijjiiramtee nu arrabsuu irratti ijoollee keenya arrabsuu irratti jijjiiramtee dhibba keessaa dhibbatti armaa dura illee beetta waan jedhaa turte waan jechisiisaa turte illee beetta simatu jedhee